kafaltii tokko malee akkamitti akka veerifaayi godhannu feesbuukii keenya akkasuma teelegiraama akkasuma instagiraama akkamitti akka veerifaayi godhannu kafaltii takka kiisii keessanii baafatanii osoo hin taane asumarraa waan taniin jira. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa. YouTube kana subscribe godhaa. Viidiyootti seenna. YouTube kana subscribe godhaa. YouTube kanarraa akkaataa online biizinasii garaagaraa argachuu dandeessan karaalee ittiin online irraa galii argachuu dandeessan baay'een asirratti hojjedha. Akkasuma viidiyoolee kanaan dura asirra jirtu kanas lallaadhaadha isin fayyaddi. Kana gizee buufattan isin fayyaddi. Appiin amma isin ibsu deemu kana yeroo buufattan isin fayyaddi waan ta'eef viidiyoolee tanaas ilaalaa laayikii godhaa. Amma gara barnoota ta'a deemnu appii keessa seeneetiin isin argisiisa. Appiin kunoo kanaadha. Appiin isa kanaadha. Appii kanarratti kafaltii tokko maleedha hojjetta. Appii kana hojjettee galii asirraa argattuun barbaaddee veerifaayi godhachuu dandeessaa jechuudha. Akkamitti akka argattanii fi akkamitti akka hojjettaniif ibsa waa xiqqoo jalqaba irratti leevilii keessan guddifachuudha qabdan. Leevilii yeroo asirra dhuftan kooyinumaa asirraa argattaniin leevilii keessan guddifattan. Leevilii takkarra jira. Leevilii 5 taanaan ejentii taatanii akkanatti koomishinii isinii kafala. Amma kuni doolaara 10. Doolaara 10 immoo pooyintiin ani qabu kun doolaara 10. Pooyintiin tun garamitti withdraw taati gara bankiitti gara veerifaayitii feesbuuka isin dhuftaniif kana feesbuukni kun isin kafalaan jiru irruma jirtan malee gara feesbuukitti is ergachuu dandeessan gara feesbuukii san veerifaayi godhachuu sanitti is ergachuu dandeessan kaardii baafattanii karaa kaardiitti ergachuu dandeessan kaardii viizaa kaardii warri baafachuu barbaadan naqunnama lakkoofsa kiyya isiniif hin kaaya viizaa kaardii baafattanii viizaa kaardii irratti ergattanii banachuu dandeessanii jechuudha. Waan kana kuma dhibba geenyaan amma gara bankiin barbaadetti withdraw godhachuu dandeenya. Awaash, Nigdi baankii, bankiin hundi ni jirti asirra appii kanarra jechuudha. Appii kanarraa galii harkattaniin wanni kun xiqqaadha. Kan feesbuukii isin amma fiigaa dhuftaniif kun dhugaa rabbii waan xiqqoo tokko feesbuukii miti. Feesbuukii jireenya keessanuu irraa veerifaayi gootanii jechuudha. Namni guyyatti miliyoona meeqa harkachuu jira. Mee viidiyoo takka laallee walitti haa deebinu. Makiinaa ገዛህ እንዴ? አዎ ገዛሁ። መኪናውን በፖፖ ገዝተው ወላሂ በፖፖ ብር ብቻ ነው የገዛሁት። አንድ ብር አልጨመርኩ። ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ ፈጅቷል። ማሻአላ ሸረፍ መኪና መግዛት አይገርማችሁም? ጎበዝ እኮ ነው እየተባላችሁ ነው። እኔ ግን ጎበዝ አይደለሁም። እኔ ፖፖ ላይ ሰራው እያለዋል። ከዚህ በላይ መስራት ይችል ነበር። ሰነፍ ነው። በፖፖ ፕሌን ነው የሚገዛው። መኪና አይገዛም በፖፖ። ጠንክሮ ለሰራ ሰው ወላሂ ፕሌን ነው የሚገባው። ፕሌንም ሲያነሳችሁ ነው እንደው Maaloo adaraa waaqaa rabbitti amantanii isin qabeera viidiyoo kana dabarsina. Foon haadha kootii hojii ollaanii kanaanii ji'a tokko keessatti birrii 46 hojjedheen jira. Ni dhuftan tun viidiyoon tun namoonni kun waan biraa takka hojjetaniiti miti qarshii isaanii kafalaniiti miti kana kanatti irraa dubbachaa jiran asumarraa galii harkatanii namoonni kun hundi asirraa hojjechaa jiran ji'a lama kanatti laffaatee liivii seentee waan biraatiin laffaatii biraatiin ba'aa biraa gurteetii miti. Asirratti asirraa hojjettee liivii seentee namoota haaraa galmeessitee yoo hojjettee galiin kee guyyaadhaan si dabalaa deema. Amma fakkeenyaaf ani kan inni isin argisiise kun doolaara 10 miti irra gattu keetiin isin argisiise doolaara 10 akkamitti akka dabalaa deemu ija keessaniin argaa deemuu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo jalqabaa sanarrattis arguu dandeessan amma doolaara 10 fi saantima 50 takka doolaara 10 fi saantima 50 takka asumatti eegaa yeroon waa xiqqoo booda haasee inni biraa kooyinii lakkuma ati hojjettuun kooyinii bittee gurgurtaa kooyinii kana namni sirraa bitachuu danda'a amma namarraa hin bita namaafiin gurgura namni irraa bitatu kun qarshii galcheetiin ani kooyinii ergaaf kanarratti tirfiin qaba amma kooyinii 400 jira nama meeqaan irraa bitate namoota kan hundaan namni miliyoona irraa bitateen miliyoonni kun qarshii meeqa qarshii 16 qarshii 16 fi 200 koomishiniin isaa akkami koomishiniin galii asirraa argadhu kun asirrattiin isin argisiisa kunoo galgala kan amma sa'aatii meeqa sa'aatii 4 achi fees jidduutti doolaara 2 fi saantima 50tu naa hisaabame saantima 50 oli koomishinii guyyaati immoo kun guyyaa kana miliyoona 2 faa ga'uu jira miliyoona 2 jechuun doolaara 200 miliyoona 2 ga'uu jira miliyoona 3 ga'uu jira fi iskiriinshuutii takkaan isin argisiisa laala namni guyyatti miliyoona 8 irraa harkatu jira jechuudha. Nama guyyatti miliyoona 8 koomishinii qofarraa koomishinii sa'aatii 24 kun miliyoona 8 jechuun doolaara 800 immoo maali? Gara doolaara 800 amma fakkeenyaaf asirratti kan gurguramu miliyoonni takka 16,000 fi 200. 16,000 fi 200 miliyoonni 500,000 8,000 fi 250 akkaataa kanaaniin gurguraa jechuudha kooyinii kana. Miliyoonni takka 16,000 fi 200 baay'isuu 8 dhaime guyyatti jechuudha wanni kun waan inni hojjetee inni online irra jiraachuu baateeti. 16,000 baay'isuu
saddeet meeqata qarshii 229 appii kanarraa jechuudha. Appii kanarraa waan guyyaa tokkooti hamman takkaa turre argamaa jechuudha. Nama hojjeterraa kunis kan hojjeterraa. Anuu sadarkaa kanan geenye garuu nama narra hojjeteetu kana argate. Ani yoo xiqqaate akkanaan harkadhee beeka. Akkana harkadheetiin beekaa jechuudha. Hamman takka harkadheetiin beeka guyyatti jechuudha koomishinii qofarraa. Inni dalaguufi kana wajjin guyyatti hamman takka harkadheetiin beeka dhugaa rabbii 100 takka harkadheetiin beeka. Kanaafuu appii kana irra koottaati irraa hojjedhaa veerivaayiitiidhaa fi kana feesbuuk irraa biiziin ta'ina dhugaa rabbii isin fayyada. Koottaa hojjedhaa akkamitti akka banattanii fi akkamitti akka veerivaayii godhattan akkamitti akka fayyadamtan isiniin hubachiisa. Jalqaba irratti gizee appii buufattan amara reefu meeqa ture viidiyoo duuba deebisaa laala akkatti dabalaa jiru jechuudha. Isa kana qofaame akkaawuntii lamaan kan hin dalagu jiru akkaawuntii lamaan qaba lameeninuu akkanatti dalagamaa jira. Akkanatti hojjechaa jira. Amma fakkeenyaaf akkaawuntii kana yoon seene doolaala hojjetamaa jira kanarraayis kunis hojjechaa jira sanis hojjechaa jira. An onlaayinii irra jiraadhe jiraachuu baadhe galii galchaa jira jechuudha. Doolaala meeqa kun doolaala 33 guyyatti doolaala 33 jechuun salphaa miti biyya kana keessattuu hamman takka irraa hojjettan kanaa olii kan irraa hojjechuu dandeessan namoonni fedhii hojii qabdan namoonni hojjechuu barbaadan koottaa irraa hojjedhaan isin jaa viidiyoo kana laayikii godhaa sheerii godhaa warri hojjechuu barbaadan waasaappiidhaan naqunnama lakkoofsa kiyya asirra viidiyoo kanarra isiniif hin kaaya waasaappiidhaan naqunnama akkamitti akka banattan viidiyoon yuutuubii irra jirti viidiyoo tana ilaaluu dandeessan viidiyoo isii tana jechuudha isii tana ilaaltu warreen dubartootis viidiyoo tana ilaaltanii akkaataa appii kanatti banatan tajaajila tana viidiyoo tana ilaaltanii banattanii dhuftanii nu dubbistanii waliin hojjechuu waliin fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu viidiyoo tana laayikii sheer godhaadhaa koottaan isin jaa.